Oduu gammachiisaa hawaasa keenya sagalee waamichaa keenya dhageessan maraaf duraan dursee baga bara haroo bara 2015 nagaan keessan uggaa jenna. Maqaa barnootaa Bukaarii Musliimiin gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Barri kun bara milkii kan jijjiirama gaarii keessa gonfannu. Rabbiin nuuf haa godhu isiniin jechaadha. Baga geessan baga geenye. Kanatti aansuudhaan barnootaa oolmaa daa'imman Bukaarii Musliim akka lakkoofsa Habashaa bara barnoota 2015 akka lakkoofsa biyya alaatti bara 2022 daa'imman umriin isaanii barnoota idileetiin duraa galmeessuu waan jalqabee jiru. Fulbaana tokko kaasee hanga 20tti fiddanii akka galmeessitan isiniin jenna. Yaadachiis hawaasa keenya maraaf barattoota keenya waggaa dabree asitti galmaawanii barachaa turan ji'a lamaaf adda baanee turre. Yeroon galmee isaanii bara kanaa gahee waan jiruuf guyyaa asii olitti eerame keessatti mana barnootaa Bukaarii Musliimitti deebitanii akka galmeessitan cimsinee waamicha keenya isiniif dabarsina. Manni barnootaa Bukaarii Musliim mana barnoota oolmaa daa'immanii dhiyeenyatti hundeeffame yommuu ta'u, akkuma maqaan isaa mul'ata isaa fagoo dhaqqabuuf biqilaarraa hidda isaa fageessee dhaabee akka mana barnootaa biraatti osoo hin tahin qaala'iinsa jireenyaatiinis wal qabatee daa'imman maatiin isaanii harka qalleeyyii tahanii fi yataamaa waggaatti daa'ima 10f kaffaltii tokko malee ni barsiisa. Tajaajila hawaasa isaatti kennu akka bu'aatti ilaalee gatii salphaadha. Waggaa xiqqoo keessatti daa'imman keenya bakka hin malle oolu walitti qabee barnoota qulqullina qabu kennuudhaan barnoota idileetiin duraatiif qopheessee jijjiirama addaa galmeessuu isaa hawaasni daa'imman isaanii asitti baratan ragaa baaniiti jiran. Maarreeyuun kana qofaa Manni barnoota oolmaa daa'immanii kun sirna kanniinsa barnoota ammayyaawaa ta'e. manneen barnootaa oolmaa daa'immanii sadarkaa biyyoolessaatti jiran hunda bira gahuudhaan Muuxannoo irraa qooddatee barsiisota ga'umsa olaanoo qaban ramadee barnoota bifa addaatiin sammuu daa'imman keenyaa keessatti unkura jabaa unkuraa jiraachuun ni beekama. manni barumsaa iddoo mijataa hawaasa naannawaa Harar jiraataniif jiddu gala ta'e Aanaasuu fi Dakkari iddoo addaa qaruuraa ja'amutti kan argamu yommuu ta'u, fedhii hawaasaa irratti hundaa'uudhaan iddoowwan mijataa ta'e filatee damee isaa bal'isuudhaaf haal duree xumureeti jira. manni barnootichaa daree dura bu'aa tokkoo fi Daree barnootaa 5 daree daa'imman yeroo muganitti ciisan firaashootaa fi uffata waliin caayaa yeroo nyaataa isaanii itti nyaatan mana fincaanii qulqullina isaa sadarkaa eeggatee fi mooraa taphoota garaagaraa itti taphatan meeshaalee guutuu waliin kan qabudha. akkasumas barsiisota ogummaa garaagaraa qabanii fi muuxannoo qaban Warra daa'imoota heeruma maraa'uu eeganii kunuunsanii to'ata. qulqullina daa'imootaa yeroo daa'imman mooraa seenan irraa jalqaban Amma maatiin daa'imman isaanii qeebalalitti qulqullina isaanii eeguudhaan wabii ta'an miindeessuudhaan meeshaalee barnootaaf tahan garaagaraa waliin salphumatti daa'imman waan irraa baratan bituudhaan tajaajila kennaniin waan jiruuf guddisa ilmaanii tolfachuun egeree hawaasaatiif bu'uura ta'uu hubattanii dirree leenjisa dhaloota qubee kan ta'e mana barnootaa Bukaarii Musliim fiddanii akka galmeessitan isiniin jenna. gosoota barnootaa Harfii quraanaa, lugaa afaan Arabaa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Ingilish, seenaa sahabootaa, haqa haadhaa fi abbaa, aqiidaa Islaamaa, herreega, saayinsii fi siiraa rusultootaa, walumaa galatti gosoota barnootaa 12 barsiisota dandeettii addaa qaban kannaa waan jirruuf dhuftanii akka galmeessitanii daa'imman keessan qartan isiniin jenna. maarree maalee ammuma qottaa galmeessaa isiniin jenna.